Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadiyoo tuubii baga nagaan dhuftan gara chaanala kooti. Warri chaanala kooti faaraa taatanii subscribe godhaa, maatii kootaa kan kanaan dura maatii naa taatanii warri jajjabeessa hundi keessanuu bakka jirtanitti galatoomaadha. Hadhammoo saanducha hojjechuu hedha zayitaan hodha amma shunkurtaa kaarotaa fi andaaqoodha qaaraadha alangalleedha qaaraa bifa garagaraa booraa fi adii diimaa jechuudha. Baala dimbilaalaati kana barbaachisu baay'ee bareeda isaati. Saanduchi hojjedha zayitaan hodha jechuudha. Amma maxxashaan koo u'ee jira nan hodha jechuudha. Kumasi baay'eellee hin tursiisu irra duraan dursee lukkuu koo bilcheesseera. Yeroo bilcheestanii daattanii maashinaadhaan baay'ee bareedisanii ta'a. Dheedhii isaa daakurra jechuudha. Bishaaniin sirriitti bullaa'allee ni mi'aawallee yeroo garii hafuura tokko tokko dhoofti lukkuun hafuurri si hundaa ni badaa ni qulqullaa. Bishaan san jalaa gannaxxanii qulqulluu ta'a jechuudha. Sirriitti dhiqama jechuudha. Kanaafuu duraan tursinee sirriitti dhiqnee loomiidhaan achi kaanee foon isaa bilcheessine yeroo maashinatti daanne baay'ee bareeda isaati. Mee hojjedha yaalaadha akka jaalatan abdiin qaba. Sirri bullaa'allee hoo nyaatanillee afaanitti namatti tola. Bareeda isiniin jechuufi amma kan duraan dursa diqqoosii akka waan hojjedhu godheera. Amma shunkurtaa fi ennoo galchaa jechuudha. Kaarotii hunda baay'ee walirraan tursiisu bakkuma itti galchaa waliin makama bakka tokko waan ta'eef amma hoddeera. Hundaa bakkuma tokkotti galchaa jechuudha. Maaliif hin tursiisu diqqoma sii ibidda rifachiisee irraa baasa. Qimama qofatti godhadhee jechuudha. Zayitallee baay'ee baay'isuun barbaachisu. Zayitallee xiqqishuma siitti godhee akkuma argitan kana yeroo zayitti baay'atee yeroo nyaannu saanduchii keessaa nu baay'atu gaarii miti. Zayitii haguma muraasa itti godhee jechuudha. Rozmariidha. Kanas baala dimbilaalaa kan tumame jechuudha. Immoo barbaree cafallaqamee immoo tumame kan daakkameen jechuudha. Ashaboodha. Amma gaheeraa xiqqoon hoddeeraa baay'ee bareeda isaati. Amma gara lixii saanduchiitti tarraa jechuudha. Ashaboo fi bishaan qofaa kana barbaachisu. Bishaan xiqqoo si oo'ee amma sirriitti akka buddeenaatti sirriidhee qal'aa ta'uu qaba jechuudha. Zayita xiqqoo siitti godhadha. argitanii akka buddeenaatti qal'ateera. Amma eelenki oo'eera. Eelirratti cilfaa tokko tokko irratti kanatti hojjedha jechuudha. Lawusi
baay'een bilcheessu diqquma si rifachiisa nu lixirraa bichaa akka nu bifa jijjiiratu jechuudha. amma irraa baasaa gaara. sirriitti hophate bareeda nu ta'a. Gitanii akka taphiisaa ta'eera. amma gaaraan amma radhaa jechuudha. akkanatti nammaraa akka zaynillee keessan seene jechuudha. amma akkanatti zayitii sirriitti daaffee keessa kaa'uu qabna. kan jalaan dhunne kunoo kana fakkaataa gogaa ta'ee bareeda ta'ee nafee jira. nagaan naa tura.